Sukorima madafaran sukora ilon libima tuduran kuma sadi turte amma kuma udah lama jirti juara jaiba yani hundi de wonni turan karshi kuma takambit tu amma kuma shan jirti kuma shawal kuma warra hale na mafa isa base gurguru fa rajira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan nagaa fayyaadha. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota fayya akam nagaa fayyaadha jirtanii. Akam nagaa qabdanii fayyaadhaan isiniin jaa ani nagaan qaba alhamdulillah. Akam jirra jirtu jecha. Akam isinoo nagaa qabdanii fayyaadha. Arraanta nagaa waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Akkasuma wanni ajaa'ibaatiin qabadhee biyya teenya keessatti deemaa jiru. Akkasuma warroottan gartee maatii xiyyaa warroottan nama hordofaa turtan galatummaadha. Ulfaadhaadha. Viidiyoo xiyya hanga dhumanna ilaaluudhaan laayik sheer godhuudhaan na bira dhaabbadha. Warroottan ammoo maatii xiyyaaf chaanal nama isinii haariyaa maammii shoow sabiskiraayib godhuudhaan maatii xiyya qaqqaaliidhatti akkanaa dabalamtan kabajaan isin gaafadha. Kabajamaa ulfaadhaadha. Ragaa waayaan biyya teenya keessa jiru gartee jireenya akkaataa biyya teenya keessatti namni itti jiraachaa jiru waan nama yaaddeessu jireenya biyya teenya keessaa hedduu nama rakkisaa jira. Akkasuma wanni hundi jireenyi hundi qaala'ee namni akkaataa itti jiraatu wallaalu jira namni wanni amma ni beektaa sukorrimma madaafaraan sukoraa iloon dhibbeemma duraan kuma sadi turte amma kuma kudha lama jirti jechuun haala ajaa'ibaa. Yani wanni hundi wanni duraan qarshii kuma takkaan bittu amma kuma shan jirti jechuudha. Kuma shan wanni duraan kuma takkaa yoo ta'e kuma shan fa'a ta'eeti jechuudha. Wanni nuti binnu qaaliidha. Wanni gartee hawaasni kan gurguru jechuudha qabeenyi rakkisha gurguramaa jirti. Jireenyi ol ka'ee ibiddatee namni jechuun akkamitti jiraata sanarraa. Jireenyi keenya biyya teenya keessatti naannoo Oromiyaa keessatti akkanatti jechuudha. Jireenya kanaan nama ifgollaalchisaa jira namni akkaataa itti jiraatan qabu. Akka wanni hundi gizee gartee qaalii taatee namni wanni inni gurguru rakkisha gurgura waan bitu qaalii gizee bitee ammaa yaa gogaa tanarraa takkallee nuti nama rabbiitiin jireenya akka itti nama jiraatu afaan nama wallaalchisee nama meeqa namni biyyaa yaa'u jira wanni nama itti biyyaa baqachiisu tana jireenyi qaaloomina keessa namni kalaas gaa'u bitatee jiraachuudhaaf namni akkamitti bitee gurguree akkamitti jiraachuu danda'a namni akkanatti haala kanaan namni akkatti jiraatu qabu. Kanumaan isin jaa obboleeyyan kiyya jireenya kun hedduu nama yaaddeessaa ha'ammaan kanaaf fuuldura yoo akkanatti gartee itti fuutee namni akkam ta'a akkamitti jiraata. Egaa jireenyi qaalawaa guyyumarraan guyyarra dabalamaa deemu jira. Hedduu nama yaaddeessaa waan nama rakkisaati. Hawaasni keenya gaatanaatu beelaan namni meeqaan tamii naannoo Oromiyaa keessatti hara meeqatti rakkachaa jira. Akkanaatiin isin jaa namni gisee rakkatee gartee biyyaa ba'a ijoolleen keenya obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo nama meeqaan tamii rakkina kanaan namni biyyaa bahaa jira. Namni maal amma dura biyyaa deemaa migaa'ee haala kanaan taate namni ganaadha biyyaa baqata. Yaaboo irraa jijjiiru takkaallee rabbumaa jira rabbiin irraa jijjiiru rabbiin akka kanaan dandeessinii gartee rabbiin irraa jijjiiru gaanuti Oromoo waan saba gartee addunyaa tana guuturra jirurraa Oromoon qoftii wanni isiin balleessite Oromoon qoftii rakkachaa dhiibamaa ooluun warra ajaa'ibaati. Rabbiin irraa jijjiiru rabbiin ni danda'a. Kanumaan isin jaa namni keenya gizee biyyaa baqatee as beettis biyyaa baqatee gartee hara biyya Arabaa tana keessatti as deemu biyya Arabaa gizee baara horee gartee achi as bahee gartee laffee ofirraa hin jijjiira jihee laffee jinkii tan duraa biyyaa deemee biyyaa beettis gizee qabee as bahanitti illee baarallee oggaa as bahanii biyya Arabaa tana keessatti as bahan jechuudha darbe dhufanii asii dallaalummaan gartee kaan fuudhee dallaalla jee warri as keessa jiru fuudhee maallaqa gartee hin taane gartee kaan Abdulqawiidha jee hidhee irratti dhalabachuu kaan fuudhee dalagaa dhalaa fa'aa dubartoota keenya fa'aa fuudhee dalagaa bultiiti jee dalagaa geessee Arabatti gurguratee maallaqa guyyaa irraa fudhatee amata meeqa hangam takka Arabaa daleessisee gartee hanga isiin kaftaatutti itti gurguratee fudhatee nagaan maallaqa fuudhee keessa haatee deemee isiin achii biyyarraa gartee warri ooyiruutti gurguree horii qaban itti gurguranii laffa'anii as baasan
inni fisha kaatee deemee itti gurguratee rakkoo akkanaa tana farra jirra. Kaanis dallaalan of ajee asiin ol kuchitee karaa meeqatti araba kaan fuudhaniiti nama jechuun gurguratanii warri tokko tokko immoo warra halee namaa fa'aa isaa baasee gurguruufaadhaa jira. Akkana ajaa'ibaati halee namaa fa'aa gurgurachuudhaaf kana miidhaa hedduurra jirra. Dhalaan teenyaas namni meeqa gaaraa keessatti osoo taarifa deemuu akka baaraa irrattis dhumaa jira. Obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo rakkinni keenya kana keessa jira. Akkanumaan gaa hamma dura dabarre hunda keessa taphachaa as geenye hunda san hundi dabartee san hunda keessa ammaas jireenyi gisee kana qaalawaa deeme namni akkam ta'a? Biyyumaa baqachuudha gaa namni gisee biyyaa baqatees biyya tana keessa yoo dhufees asitti illee gaa akka dalagadheetiin gartee ofirraa jijjiira jee jireenya kana yoo deeme as dhufee dallaala jaanii warri dallaala jee keessa deemu fuudhee gurgurata. Uummata gartee arabaa fa gurgurata biyya arabaa tana fa'aa keessa gaa inni jiru akkana araba gurgurata arabni fuudheeti daleessifatee hanqamne kan qeefii fedhatti yoo rabbi baate gaachii gabbaati. Akkasitti hin taane warri tokko tokko keessa rabbiin sodaannee jira hafuuree gartee kalee namaa fa'aa gurguratu jira warra gartee nama qalee rabbiin irraa jijjiirre rabbiin ni danda'a. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo namuutu bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa isinitti haa ta'u riskii hin qabne rabbi riskii isinitti haa kennu umrii teessan umrii barakaa isin haa godhu. Rakkina kanarraa illee gartee rakkina kanarraa illee bal'ootti rabbi isinirraa haa jijjiiru. Rakkanne nuuf gaa rabbiin irraa haa guutu. Nuti qoftiin rakkachaa ooluudhaame rakkannee dhibamaa ooluudhaame taaree beennee karaa meeqayaanee biyya namaa keessa biyya ambaa keessa deemaa ooluudhaame nutis gahee rabbiin irraa guutee biyya teenya keessa gannuwaata teessoo rakkoo teenya gartee rabbi ammaan booda rakkuma takkallee rabbi ilmaan Oromoodhaa gartee lammii xiyya rabbii isinitti fidanii gammachuu malee rakkoo rabbi isinirraa haa qabu. Gammachuu gartee zalaalam rabbi isin haa godhu bilisummaadhaan namoota biyyatti isin haa galchuu waan bilisoomne nuti bilisummaan ganaadha. Gabrummaan tanuma duratti daranii nutti as deemaa jira. Gabrummaa tanarraa rabbi nurraa haa kaasu hagartee haqaa rabbi irra nu haa kaa'u muslimaa gartee karaamata qabu san rabbi irra nu haa kaa'u Oromoodha haa ta'u ilmoo Oromoodha rabbi gartee lammii keenya Oromoo rabbi nurraa haa kaa'u. Kan nuti gaa rabbiin takkallee hundaafuu rabbiin isa nu haa dabarsu. Tattaafanne as geenye du'amaa isinii godhaa gaa waan hin godhu hin qabu. Gama kiyyaan du'amaan isinii godhaa du'aa eegdaan inni bira dhaabbadhaa galatoomaadha. Namoota bokkuma jirtanii nagaan gayyaa isinitti haa ta'u ulfaadhaadha. Akkanaan isin jaa jireenya keenya gaa nu rakkisaa ture kanaaf rabbi nurraa haa jijjiiruu rakkachaa ooluu fi dhibamaa ooluu fi baara dhumaa ooluu fi baaraatu nama hanqana baara dhume nama hanqanaa gaaraa osoo taarifa gaara keessa deemuu barahaa keessatti dhume nama hanqanaatu maneedhaa keessatti akkana ta'e maneedhaa keessa gubachaa jira. Maneedhaa as keessatti namni Yaman keessatti akkasuma gubamee Oromoon teenya nama meeqaatti akkasuma gubamee namni dubbatan jiru sanis gaa dubbataniituma akkasumatti lafatti haftee maneedhaa suudii keessatti akkasuma daranitti guyyarraa namni maneedhaa keessa waadamee nama beelaan achi keessa dhumaa jira. Namni ijaabaatii migaa namni kuma meeqaantamiin lakkaa'amu rakkinni biyya galluus biyyaas bakka hin qabnu. Biyyattis bakka hin qabnu gaa biyyaa sun jireenyi haa alhee gartee nama jibbisiisu jiru kana biyyattiin gabboo jiru kafa nagaan gabboo yoo udanii waraana oofan geessanii waraana yaanii dirree waraanaati yaanii leenjisanii akkana yaabuu gaa kaanis haa waraana deemu jee gaa namni kaanis hidhaadha guuran biyyaahis dirqamaan nama nagaan mana keessa taa'u nama nagaan jiraachaa jiru hunda guranii mana hidhaatti guuraa gartee haa waraana guuraa deemu jiran beekaa keenya akkuma gartee durattitti mataa keessaa gadha'uu barbaadan yaa rabbi nurraa jijjiiri. Dandeessaa yaa rabbi nurraa jijjiiri. Akkasumaan isin ja'an egaa tanumaa wanni inni irra isin dabarfachuu barbaadu galatoomaadha. Ulfaadha akkasuma egaa chaanaala kiyya kanaas subscribe like godhuun dagatinaadha na bira dhaabbadhaa ni jajjabeessaa kabajamaa ulfaadhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.